nya mul'ise ani leeti ko siinan balladha yu isaanii moqallaadha mul'achuu dhabanii eddoo gasiidhiise ayyee afaan 1700 kana keessa afaan Oromoo akka Afrikaatti hawaasa bal'aa kan qabatee jiru galatooma ulfaadhaa galatooma ayyee amma wanni raasa'u deemnu nuti saba bal'aan saba guddaan dhaamsa keenya dabarfachuudhaaf waan namni dabarsuu dhaggeeffachuudhaaf afaanota biraa dabalachuun dirqama ta'ee argame yeroo ammaa maaliif akka addunyaatti afaan lama asoo baratanii irra bareeda afaan ingiliffaatii fi afaan arabaa asoo baratanii addunyaa irratti baay'ee iddoo barbaachisaa ta'etti kan itti tajaajilamnu isa akka biyyaatti immoo afaan biyyattiin itti fayyadamtu barachuun dirqama haasa'uun barachuu caala ittiin haasa'uun ergaa ittiin dabarsu kana wanni jennuuf sababaa qabna maali sababaan kee akka sabaatti namni tokko yaada isaa yaada bal'aa rakkoo keenya yeroo haasofnu yaada bal'aa yaada ofii qabu gurguratuuf bituuf nama biraan ga'uu fi afaan namichi beeku saniin dhaamsa biraan gahuun barbaachisaadha kanaaf yaada keenya wallaalanii amma dhaahinuma haasofna manattas haasofna namni tokko jara bira ga'uu dide namni jarri garuu waan xiqqoo haasa'anii nu dhiibu afaan jaraatti gasii dakka kana bu'e naa bal'ista sii fida sii kennee irratti na ibsa kennita nuti yeroo hedduu rakkataan nuyi dhibamaan nuyi miidhamaan nuyi hidhamaan nuyi kan biyyaa ba'u nuyi kan qabeenyi harkaa saamamu nuyi dirreen itti taphatan kenna manni kenna biyyi kenna lafti kenna qaamni kenna qabeenyi kenna iddoon taphaas biyya lafa kenna bakki taphaas lafa kenna namni irratti taphatanis kenna dirreen irratti taphatamu kenna akkan erga kana ta'ee akkamitti kubbaan kun dirree kenna keessaa ba'ee akkuma isaan dirree kenna irratti taphatan qabeenya kenna irratti taphatan hawaasa kenna irratti taphatan afaan kennaan taphatamu maaf iddoo biraa irratti taphatamuun dadhabe maaf ufumaa walitti as himnaa akkamitti waan qabnu kana gadi baasnee gurgurannaa dirree ormaa keessatti akkamiin taphachuu dandeenya kan jedhu tokko kun itti yaadamuun dirqama waan ta'eef tokko kana isa lammaffaa nuti saba bal'aadha jenneerra saba guddaa jennee jirra ummata bal'aa ummata guddaa ummata kabajaa qabu ummata hayyuu ummata beekumsa qabu ummata dandeettii qabu ummata qabeenya guddaa qabu erga taane namni muraasni qaamni muraasni dirree kee irratti hogguu taphatu maaltu narraa hanqate rakkoo kee himachuufis rakkoo kee himachuufis haa ta'u bal'oo kee himachuufis haa ta'u nama biraan ga'uufis haa ta'u kan namaa hubachuufis haa ta'u khayrii kee dabarfachuufis haa ta'u sharrii namaa hubachuufis haa ta'u afaanicha beekuun afaan beekan sanitti fayyadamanii waan silaa deebisuu barbaachisaa ta'e afaan sanii deebisuun afaan saniin deebisuun dirqama ta'ee argan yeroo ammaa fakkeenyaaf Finfinnee dhufnee afaan Oromootiin haasa'aa jiru anaaf sii walitti manuma keenyatti manuma tas deebi'a kan na dhaggeeffatus kiyya kan inni irraa fudhadhes kiyya dhukkubnis kiyya wanni ani hojjechaa jirus waan kiyya iddoo makiyyatti hafe jecha asitti hafe mooraa keessaa dallaa keessaa gabbahuu dadhabe erga kana ta'e afaan adrees ittiin goonu jiraachuu qaba bakki achiin geessinu sun jiraachuu qaba hamma sadarkaa afaan keenya bira geenyutti hamma umuriin jiraannan bakka afaan keenya afaan gandaa bu'e kana achiin geenyutti afaan kun kaleessa ligidaa dhufe beekan afaan kaleessa ijaaramaa dhufe kanaaf sistema keessa jira amma fakkeenyaaf ummanni gaamoo gofaa afaan kanaan malee waliin galanu nurra dabarfatee dhaqammoo achi dhaqa ummanni burjii afaan kanaan malee naasaanu sidaamni afaan kanaan irratti walii galla haasaan keenya sidama bira ga'uu hin danda'u mana keessatti nu jalaa hafe yoollee ambi biraa dhiise jechuudha
afaan keenya mana keessatti ol deebi'e yoo dhagaye harargee dhumanna dhagaa yoo dhagaye baalee dhumanna dhagaa yoo dhagaye arsii dhumaa fi wallumaa fi kun oromoon dhagaa lubbaa bol wallaggaa shawaa dhumanna dhagaa jiillee hanguma kanatti hafe akkas wanni naannoo kana irra marsiisuu ta'e sababa Fada galatoma jazakumullahu khairan. Lan afaan kana haasa'uu dhabuun ergaa mana sii keessaan nuun geenye. Akkana. Kanaafu yoo barreessinu qaama barreessinuuf addaan filachuun barbaachisa. Madaa kenna ofii walitti himuurraa ani madaadha. Rakkoon qabu biyya keessa jirtaan. Waan ta'aa jiru ijaan argita. Waan hojjetamuun argita. Laalaa jirta. Laalaa keellee ofiitti dhagahaa jirta. Isuma san aktiivistiin kenna immoo dhaamsa san dabarsee natti kennu irraa bakka silaa ga'uunii qabu saniin gahuudhaa fi afaan lammaffaa isa barbaachisee jira jechaadha. Ayyee walitti himuu kanarraa silaa taateen narratti ta'aa jira sirratti ta'aa jira. Amma namni hundi hin barbaada beektaa dubbii kana yoo naasa'e afaan jaraa guddisuu ta'aa jedha yoo naasa'e. Induuf nasan afaan namaa guddisuu fi dhimma barbaadanii fi itti bahuun garaagarummaa qaba. Jalqabaa yoo beekte yoo baratte yoo dubbachuu dandeette yoo itti fayyadamuu dandeette dhimma itti baata. Waa lama miidhaa lamuma qofa sii kaasee sitti deebisa. Akka amantiitti haa fudhannu. Dhaabbanni amantii geggeessu kun akka biyyaatti geggeessa akka oromootitti miti. Akka biyyaatti geggeessa. Afaan naannoo biyyi guutuun haasoftu hin dandeenye taanaan ulaagaa tokko ta'ee dandeettiin keetis beekumsi keetis eenyummaan keetis mana keessatti hafaara. Iddoo tokko argachuu qaba. Hamma kan kee bakka ga'uu malu ga'utti hanga kan kee bakka ga'uun qabutti malutti bakka ga'uu malu bakka silaa ga'uuni malu ga'utti isa itti fayyadaman sanitti fayyadamtee yoo iddoo saniin hin dhaabbatin hambisi dhaga'u san jarri bar yoo rakkatan iyyee yoo bunaan bituu dadhaban yoo qamadiidhaan bituu dadhaban yoo agartee dhaqanii hancooteedhaan bituu dadhaban qofayyee sirna abbootii keenyaa cimaa Itoophiyaa keenyaa qonjoo bakka biyya keenyaa Itoophiyaa qonjoo እንዲያው ቀፍቀፈኑ ጎቴ መቼም አልጎዳኒ እንዲለቱ መሌ አካታኑም በከኑ ጉርባ ወረሞ ስርና ጀባ ቀባ ቆይ አማ ዘበና ቡና ሜቃ ጉርባ ቡና ሜቃ እሺ አንጮቴ ሜቃ ከዛ ደግሞ ስንዴ ሜቃ አስማ ዲለኒ አስማ ጉደኔ ማሪፈቅ ኢሳን ገቲ ከናሳን ቤታ sababni jirreen gattii kana haasa'anii fi ittiin hancootee bituuf ittiin qamadii bituuf warri ganda keessa abadan amaariffaan afaan amaariffaan jira amaarummaa miti amaariffaan ispaaltii irraa gadi gorraan achumaan eeksiitaati caccabdee dhumti malee baadiyyaa keessa deemtu karaa qofarra deemti ispaaltii irra karaa makiinaan baase qofarraa gadi dabarfattu maaliif jennaan karaatu kan jaraati. Sigalera dubbe bakki maay baasi bakki nuti itti haajomnu kan jaraati miti yaa belloodhaa eega kay amma dhufee asoosaa ga'utti karaa qofarra deema beekadhu karaarraa maynaan korollaadhuma dubaadhaa galatoomaa ziizo karaarraa maynaan goommaan qabu indoo goommaan isaa korokonchii keessan deemu baadiyyaa keessan deemu karuma irratti hafaa kanaafi isattiin qamadii bitanu yeroo tokko 83 yeroo rakkinaa sana shaambuu kaanii dhufaniin jedhi tokko duraani kootiin jenne sigalee guyyaa keessatti deemaa innaa kootiin rakkoon itti dhufe rakkataa miti ediyaa ani indiyoo bakka mucaakoo indiyoo inni koo በልጄ ምስት በኩል እንዴ ሙጫንኮ ወረሞራ በልጄ እንኮ ሙጫ ጋሽ ጫጭሳ ብቅላ ፉሬ አስማከ እንዴ መቼም እኮ ሰማ ብያ ከኛ ኢትዮጵያ ቆንጆና ተናኖርቴ አማ ማህይ ምን ኑራት ወልሹምቴ በክና ጀቴ ሃጃ ኤርትራ ግን ጠለ ወደዛ ሄጂ የጋጀቴ ቦዴ ማርጎሩ እንዴለቱ መለ አርጎሩ እንጀለቱ መለ
أرجو إنجيلة ملي أنا قرأت أمتي أكا كانت تتابعتين قوند rakkoo keenya waan nu yaannu si akka nu yaannu kana afaan isii dirqama haasaan nu haasaa jiru achirraa gara fuulduraatti miidiyaa guddaadhaan hamma fudhannee walitti deebinutti maal jettaan kanaafi iddoo jalqabaarraa kaaneet haasofnaa badii namni sitti yaadu beekuudhaaf barbaadde afaanicha beekuun dirqama dhugaadha hanga beektu haasa'uun sirra gahee ibsuudhaaf immoo qaama itti dabarsitu san afaan isaa beekuun dirqama akka reef jedhe san kursiidhuma biyyattiin qabdu qoodamuudhaafi hanga afaan kee guddistee gabbistee sadarkaadhaan geessitee sadarkaa biraatiin geettutti afaanicha san itti fayyadamuun dirqama fakkeenya tokko sitti kenna dhaabbatuma amma jiru keessaa dhaabbata islaamaa yoo fudhatte ulamaani gurguddaan Oromiyaa keessa jiran hundi isaanii wanni dirree keessaa ba'anii fi masjida meeqa qabdi magaalaan Finfinnee si fiduudha tole ulfaadhaa galatooma masjida nuu fahimu hin argu masjida meeqa qabdi magaalaan Finfinnee magaalaan Finfinnee masjida meeqa qabdi nama meeqa keessa jira ayyee sababa amaarinyaa sababa amaarummaati miti sababa amaariffaa ayyee nuti dirree keessa hin jiru dirreeni ka Oromiyaa keessaa akka Oromootti fudhanne ka Finfinnee immoo keessaa hin qabnu wanni keessaa nu baase maaliin kan federaalaa keessaa irra caalaa hin qabnu wanni keessaa nu baase maali akkuma amantiitti yoo fudhanne nama afaan kana hin beekne dandeettii fedhe yoo qabaate beekumsa fedhe yoo qabaate hayyummaa fedhe yoo qabaate yoo biyya sanii miti fakkeenya nama tokko fudhachuu hin dandeenya bara Dr. Jeelaan muftii Afrikaati itti aanaa muftii Afrikaati tole Afrikaa irratti itti aanaadha gabaabumatti itti aanaadha Afrikaa irratti itti aanaadha Afrikaan guutuun ila Gaaboon isaan beekti Saraaliyoon isaan beekti Daboo Afrikaan isaan beekti Gaanaan isaan beekti Naayijeriyaan isaan beekti Itoophiyaan jarri afaan Amaariffaa osoo isaan hin beekan haasai har'a namoota isaan fakkaatanii isaan wajjin jiran tole kan akka Dr. Kamal fa'aa ta'u Dr. Ibrahim fa'aa ta'u doktoroota dakaatiraa keenya guutuu lakkaadhu wanni duubatti deebi'aniif maal doktorni duuba sana badaa jiraare afaan biyyaa afaan biyyaa beekuu dhabuuni rakkoolee asiin dura darban hunda wal xaxaasan wanni fide afaan biyyaa beekuu dhabuudha ayyee tokko kan tole afaan wal caachisnee haasa'an jirru beeki wal caachisnee haasa'an jirru dhimmatti bahutti jirra dhimmatti bahu irratti haasa'an jirru dhimmatti bahu irratti akkan fudhadhu dhiisi afaan tokko qaqqabuu fi miti afaan tokko ol qabuu fi miti nu hubadha akkana maa nu beekti tokko kana hammi nu beeku nu beeka Finfinnee fudhatte ayyee Finfinneetti ayyee tajaajila argachuuf galatooma Muhammad Aljazeera ayyee tajaajila argachuuf isaa ayyee tajaajila kennuuf isaa ta'u ayyee jalqaba ulaagaan si kaamu afaan naannoon sun itti fayyadamu tole hanga afaan keessan bakka sadarkaa saniin fiddee wal qixxeessitutti dirqama si barbaada kanaafuu abbaa beekuu barbaadaniit ka dandeettiin sii gadii ka humnaan sii gadii ka beekumsaan sii gadii ka eenyummaan sii gadii ka dhaabbataan sii gadii ka namummaadhaan sii gadiittu si dura bu'ee si hordofaa jira si geggeessaa jira kana waan ta'eef rakkannu dhimmi kun dhimma namummaati dhimma biyyoomaati dhimma hawaasaati dhimma egeree keenyaati dhimma dhalootaati dhimma kaleessaati dhimma har'aati dhimma boruuti malee waa'ee siyaasaati waa'ee siyaasaati miti achi cunqursitanii achi nu gene warra siyaasaa dhimma siyaasaa warra siyaasaatiif dhiibne nu quban qabnu waa'ee siyaasaa amma garuu anii fi asliin waa'ee keenya anii fi namoonni as keessa jirtan Muhammad Aljazeeraan Naasriyaanole Sumayyaa hundi keessanuyyuu dhimmi kun dhimma kooti dhimma keetii dhimma dhalootaati kana haasaa jira kun immoo waa'ee siyaasaati miti nu hubadhaa ayyee kanaafi amma fakkeenyaa fi iddoo ani jiru laan tole iddoo ani jiru keessatti tole masjiida seera qabeessa 320 oltu jira masjiida seera qabeessa 300 Finfinnee keessa 320 oltu jira 20 oltu jira waliigalatti garuu gara masjiida 405 akkanatti tilmaamama tole
dhibbi sadii fi digdamaa kun seera qabeessa jechaadha. Tole kan tartiibeffamee abbaa qabu kan bulchinu jechaadha. Aha tole. Hoogganaadhas immoo keessatti hoogganaa Finfinnee damee heera. Heera irratti. Hoogganaa majlisaa Islaamaa dhimma gumii Islaamaa magaalaa Finfinnee heera itti gaafatamaa heeraati. የህግ ክፍል ኩታ ሴራ አናቱ ወላዴ ማን ቤኮን አኑ መርካባ በዳውላ እሺ መስጂድ ዲበሰዲ ፊ ወይ ከነከሳ ቶሌ ኦሮሞ ነመ ኩዳላማ ጅራ ቶሌ ነመ ኩዳላማ ቶሌ ዲበቶ ኮፊ ዲበሰዲ ፊ ሰዴት ኩዳላማን ኩኑዩ አፋን ከነ ቤካ ፈጭ ከሰት ያርጊቴ መሌ አካን እንጅራቱ ሜ ማጀተሜ ኤላ مسجد كودا لما قفا نمني أورومودا أفان أورومواسا نما كودا لما جرا إنفنين كوتي أس كان دي ما جرا إنمي دي ما في جرو إسا كان إنفنين كيتي مال سببان إسا أجيفر إنفنين كيتي مسجد دبا فريب دبا شن كيسا مسجد كودا لما كيسي جرت شي jette jed kuda laman kuno akkamitti dhufe yo jette afanicha kana beeka dhufe afanicha saa minno min shigiri ayye taate bar inni kana naasofne seenu ndandau tole amma afanichatti fayyadamuun afanicha beekani sadarkaa sila barbaachisu biraan ga'uun rakkoo kennetti dhimma bahuni sila harra masjida kuda lamatti kudanitti shanitti lakkoofsaan lakkaamte iddoo sanitti naftu ture ayye at same time waanuma kana fuudhiiti waajjiraalee garagaraa seensisu ummanni afaan kana haasawu lippisteetiidha ayye sistema keessa ture ayye waggaa 100 ol keessa jira akkan ati jaalatte sistema keessa jira ati jibbitee ufii barattee dhaqxee fudhatta malee harka kootinaa baradhu jedhee namni si affeeru hin jiru of jalatti ilaalaa simmoona misiin baratu akkas ati kan gabbistu waan of jalatti ilaalu namni siin baratu kan gabbistu gabbisi kan itti fayyadamtu garuu itti fayyadam akkuma san amma itti fayyadamaa isaa jirra itti fayyadamaa isaa gabbisuu miti yabbisuu miti akkana itti fayyadamaa isaa biraayyuu dabartee immoo caaltee argamuu qabda caaltee argamuu qabda dirqam warra caalee argamee fi warra dhugaadhaan itti fayyadame karra nu fayyadaa jiru kun warra akkasitti achitti hafe amma ijoollee tokko ijoollee afaan kanaan ergaa dabarsanu baay'ee dhiibbaatti uumanii waa'ee jaraa ajandaa godhanii haasa'aa jiru waa'ee warra afaan oromootiin haasa'u garuu ajandaa miti maaliif hin nageenye ka rakkoo keenya hin nageenye baroo wanuma dhaga'anuyyuu dhageeffachuu iyyuu hin barbaadan yoo mana dhagahan hin barbaadan akan yerda kana ta'e nu wala masirra barban tokko afaan oromootiin barreessuun dirqama keenya tole afaan keenya guddifachuu afaan oromootiin barachuun ilmaan itti guddisuun afaan saayinsii godhuun qarooma ittiin argisiisuun afoola adda addaa ittiin barreessuun barmaaka oduu durii ciigoo garagaraa ittiin dhiyeessuun hibboontee barruulee adda addaa egeerarsa mirriisa kana waa hunda ittiin afaan kana gabbisuun dirqama keenya afanicha galatoomee asli fayyadamu sanitti fayyadamee dhaamsa kennan dabarsine taanaan ufii walitti maa jirra laalaa kenna wal biraan ga'aa jirra malee garas baasaa waan hin jirre istiidiyoomii gandaadha kaan jirru kanaaf nu dhaga'uu dhabanii dirree biraatti achi ce'amee ila fakkeenya tokko qofa sii kennee ati itti dabarta warri kubbaa miilaa taphatu jara qofa fudhannee dhiisuu hin dandeenye dirree ofii keessatti hin taphatu dirree ormaa keessatti taphata gama sanatti taphata maaliif itti gooliitti dhiyoo taa'e goolii galchuu kan dandeettu yoo dirree namaa keessatti taphata yookaan ofirraa ittisuu qofata ayyee nuti hojiin keenya amma ittisatti kaane Allahu akbar wamaan dhufe teenye eegaa jirra ittisni kuni amata 60 ga'ee jira amata 50 bira darbeera kaleessanin ittisna rasin ittisna dengadda sin ittisa turre okay yoom taphatte achi seenuu dandeenya eshi tapha kan seenuu dandeenyu immoo afaanuma kennan taphannamoo wal biratti ofuma tastabannamo ofittas taphanna innoo jidaara kana dhayal deebi'a numa walu bataa jira irra caalaan immoo nama bifa qabnanu warra dandeettii qabu nama fakkeenyaaf namni kubbaa miilaa taphatu nama 11 tokko balbala eega tole wokaa 3 wokaa 4 ittisa irra dhaabbata
Sankeessa namni afurii yoo xiqqaate hin tapsiisa. Tole. Duras ufduubas tapsiisa. Tole. Namni lama namni sadii warra bakka goolii san taphatu jira. Tole. Dhuma isaarra. Tole. Kippariin kun dhaqee bakka gooliin taphatu bakka goolii namni taphatu sun kipparii biran dhaabbatu. Tole. Wal qoode jechaadha. Kanuu taphatu kanuu wal keessa taphatu kanuu gabbisuu fi ka wal gabbisnuuni kophaatti jiraachuun barbaachisaadha. Kamana nu eegu kophaatti jiraachuun barbaachisaadha. Kawaanurraa eegu kophaatti jiraachuun barbaachisaadha. Kammoo dirree san seenee taphatu immoo qabaachuu qabna. Nu imiti nama tokko